godikoo jidduun dhagaa turre. Tole, turtii qabaanne waaqayyoon galateeffannaa. Nu haaluma gaariin dhagaamannee yaadaa turre. Haa ta'u amma sagantaa itti aanu kan itti fufnu ta'a. Waa'ee yeroo kanaa hundumaaf waaqa Okay. Addaa yeroon eebbifamaa. Thank you. Waaqayyo karaa addaa sinaa eebbisu. Sagaleen kee dhagahamaa rogatti? Dhagahama. Okay. Ka online irra jirullee waan laalaa rufi. Tole, sagaleen kiyya dhagahama taanaan hundumti keessaniyyuu akkam jirtu nagaa keessanii? Galanni Waaqaa ga'u araara ofii nu baay'isee guyyaa adhaatiin isa nu ga'e waa'ee keenya gaarii goonee galateeffannaa. Adha sagantaa keenna hin jalqabneetiin jennaa. Mata dureen qorannaa keenyaa koottaa ilaalaa ka jedhudha. Adharraa jalqabnee haga torban kana yookaan kaleessa irraa waan hin jalqabneef itti fufnee amma dilbataatti akka itti fufnuuf iskejuulii keenya akkasii baafanneerra. Waaqayyo immoo karaa addaatiin nu gargaara. Mata duree koottaa ilaalaa jedhu irratti qoranneetiin jenne jechuudha. Koottaa ilaalaa. Jecha kana Kiristoostu fayyadame. Kiristoostu fayyadame. Eessa buufatta yaa gooftaa yaa barsiisaa jennaaniin koottaa ilaalaa jedhe. Achi dura jecha baay'ee murteessaa tokko jira. Ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu addunyaarraa maal godhu? Fuudhu. Ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu addunyaarraa fuudhu. Amma mata dureen keenya ijoon isa kana taa'eetiin jedha jechuudha. Ilaa hoolaa Waaqayyoo. Ilaa hoolaa Waaqayyoo. Addunyaan Kiristoos ilma Waaqayyoo yoo hin qabaanne fala hin qabdu. Adda rakkinni guddaan addunyaa keenya goolaaru dhabama nageenyaa miti. Beelas miti. Rakkina garaagaraa namoonni taree maqaadhaan miti. Rakkinni guddaan madda nagaa ka ta'e, madda fayyinaa ka ta'e, madda jaalalaa ka ta'e. Ka ta'eetiin jedhe Kiristoosiin giddu galeessa godhachuu dhabuu irra ka'eetiin jedhe jechuudha. Sababni isaa karaa nagaa yoo ilaalle Kiristoos akkana jedha. Nagaan isinii kennu nagaa addaatii jedha. Nagaa akka addunyaan namaa kennituuti miti jedha. Kanaaf Kiristoosiin qabaachuun, hoolaa Waaqayyoo qabaachuun nagaadhaaf madda. Karaa biraatiin macaafni qulqulluun qorannaa keenya keessatti akkuma itti fufnuun kalaallu Waaqayyo erga ilma isaa nuu kennuutti hin sassanne akkamitti karaa ilma isaa waan hunda nuu kennu jedha. Amma waan hunda argachuuf ilma Waaqaa beekuun dirqama jedha. Kanaaf qorannaa keenya keessatti ilaa hoolaa Waaqayyoo jenna. Ilaa ilma Waaqayyoo. Nagaadhaaf madda, rakkinaaf madda, madda hundumaa akka gosseetiin jedhu burqaa nagaa, burqaa jireenyaa, burqaa dhala namaatiif waan barbaachisu hundumaaf hundi biraa argamu ilaa hoolaa Waaqayyoo jenneetiin jennee jechuudha. Kanaaf kottaa ilaalaa mata dureen keenya. Kadhanni nu kadhatame kadhata irratti anillee walii galaa paasteriin karaa addaan waan dhiisnaa eebbisu jechaati mata duree keenya qorannaatti kallattiidhaan seenna. Xiyyeeffannaan akka ilaallu barbaanna. Qorannaa keenya torbaan kana goonu keessatti paasteriin akkas jedhe, dooktoriiniin akkas jedha, maaliin akkas jedha miti qorannaan keenya. Macaafni qulqulluun maal jedha? Macaafni qulqulluun maal jedha? Kottaa ilaalaa wajjiniin ilaallaa kan jedhu ta'eetu jedha jechuudha. Lallabas miti qorannaadha. Qorannaa macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluu waliin qorannaadha. Qorannaan keenya. Lallaba waan nama gammachiisu, waan miira nama kakaasu, waan akkasitti miti. Tariitii waan hadhaa'u ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessatti mul'ata miti, Daani'eel miti wanti baay'ee ulfaatu. Hin ulfaata jedhamee kabarraa'e.
hin ulfaata jedhamee kabarraa'e gaaf Kiristoos adda foon kiyya nyaattan adda dhiiga kiyya dhugdan jedheedha. Namoonni baay'een Kiristoositti kan nagaa dhaaman. Kiristoositti kan nagaa dhaaman. Amma qorannaan keenya qorannaa akkasiiti. Baaybiliin giddu galeessa baaybilii kan godhateef hin jedhe qorannaa akkasii gooneet hin jenne jechuudha. Kanaaf kottaa ilaalaa jenna. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 1:36 amma 38 yoo dubbifne akkas jedha. Yohaannis utuu Yesuusiin achi darbuu ilaalee ilaa hoolaa Waaqayyoo jedhe. Ammanus ilaa hoolaa Waaqayyoo jenna. Fala addunyaa ka ta'u hoolaa Waaqayyoo kan barootaan dura qalan kakuu mafatti giddu galeessa fayyinaa akka ta'e kakuu haarawatti giddu galeessa fayyinaa akka ta'e bara baraan giddu galeessa fayyinaa akka ta'e ilaa hoolaa Waaqayyoo jenna. Bartoonni isaa lamaan kana dubbachuu isaa dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an. Yesuus garagalee isa duukaa bu'uu isaanii argee maal barbaaddu jedhee isaan gaafate. Isaan immoo Rabbii eessa buufattee jedhanii deebisaniif. Rabbii jechuun barsiisaa jechuudha. Formulaa Yohaannis keessaa wanti guddaan barru tokko isa duukaa namoonni akka bu'an warra isa duukaa bu'anii isa geggeessaa godhataniiranii ilaa hoolaa Waaqayyoo isa duukaa deemaa jedheen. Na duukaa bu'uun keessan na wajjin turuun keessan gaariidhaa garuu inni lallabaa ture ilaa jedheen. Amma nus jireenya keenya keessatti lallaba anatu beekaa waan nu jennutu sirriidhaa doktoriiniin kenna waan jedhe sirriidha uduun taane ilaa hoolaa Waaqayyoo. Wanti nu dubbannu ilaa Kiristoosiin jechuu danda'u qabaateetiin jedhe jechuudha. Yohaannis akkas godhe karaa qopheessee ilaa hoolaa Waaqayyoo jedhe. Ilaa hoolaa Waaqayyoo jedhe. Kana booda duuka buutonni isa duukaa bu'uu gaafa bu'aniitiin jedhanii maal barbaaddu jedhee gaafate Kiristoos. Namatti tolu Kiristoos maal barbaaddaa jedhee nama gaafata. Dirqamaan mirga namaan jeequ. Garuu mootu fedhaan eenyummaa isaa akka beennu barbaada. Kana booda 39 irratti Yesuus immoo kottaatii ilaalaa jedheen. Kottaatii ilaalaa. Oduudhaan miti, lallaba bareedaadhaan miti, jechoota filataman tarreessuudhaan miti. Kottaa ilaalaa. Macaafa qulqulluu keessatti Kiristoostu kottaa ilaalaa jedha. Amma aniif isin ka jechuu qabnu kottaa ilaalaadha macaafa qulqulluu ka jechuu qabnu. Formulaan Kiristoosii kana. Nama lallabnu ilabe doktoriiniin kana barnoonni kana dhugaan kana jennee afaan hin dubbanne caalaa kottu ilaali. Maal akka jenna macaafni qulqulluun kun akkana jedha ilaali. Achiin booda abbatu murteeffata. Abbaan waamichi godhameef isatu murteeffata. Kottu ilaali. Kiristoos jalqaba anuma dhugama na duukaa bu'aa kana jennee kottaati ilaalaa jedhee. Adda namoonni bifa kottu ilaal jedhan caalaa waan ofii amanan, waan ofii hubatan yoo ati hubanne faallaa isaan deemu jechuudha. Kanaaf obboloota koo kottaati ilaalaa jedhee deebiseef. Bartoonni sun dhaqanii iddoo Yesuus buufate arganii guyyaa sana isa bira oolan. Yeroon isaa akka sa'aatii 10 ture jedha. Gara galgalaati. Qorannaan keenya waa'ee Kiristoosiin kunoo kottaa ilaalaa jedharru yeroo gara galgalaati. Lafti dhi'uuf deemaati. Xumurri seenaa addunyaa daangaa irraa hin baheera. Ergaan ariifachiisaan amma dhala namaatiif darbuu qabu ilaa hoolaa Waaqayyoo. Namoonni tokko tokko addunyaan hundinuu waaqa akkanatti amanti. Nuti waaqa addunyaan guutuu waliigaltee amante miti kan amannu. Eenyuun akka amannu macaafa qulqulluu keessatti adda baafnee kottaa ilaalaa jedhaa qoranna jechuudha qorannaa keenya kana keessatti. Akka jalqabaatti garuu waaqa tokkocha ilma isaa nuu kenne qaamanu. Ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ka ofitti nu araarse jechuudha. Diiteelitti deemaa dhufna. Kanaaf kottaa ilaalaa dubbiin jedhu dubbii xumura seenaa addunyaa lafaati. Xumura seenaa lafaati. Sa'aatiin gara sa'aatii 10 ture jedha. Gara galgalaa sa'aatii deemeeru jechuudha. Yeroo sa'aatii 11ffaa keessa akka jirru beekamaadha. Kanaaf ergaan amma dabarsinu kottaa ilaalaa. Ergaa Isxifaanos dabarsee wajjin kan wal qabatudha. Qorannaa keessatti kan itti dhumnu ta'a. Wangeelii Yohaannis 1:29 irratti borumtaa Yohaannis utuu Yesuus gara isaatti dhufuu argee ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu jedheen. Ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu addunyaa biyya lafaa maal godhu? Biyya lafaa irraa fuudhu jedheen. Kanaaf cubbuu addunyaatiif falaka ta'u Kiristoos Yesuus hoolaa Waaqayyooti. Hoolaa Waaqayyoo gaafa jennu mana qulqullummaa keessatti akkamitti hoolaan dhiyaata? Hoolaan bifa kamiin abbaa qaluuf ajajama? Kiristoos akkamitti abbaa isaatiif ajajame? Kan jedhu jechichi jecha sirrii hoolaa barootaan dura qarame bakka bu'u. Isa laaluu qabna jechuudha. Ilaa
hoolaa waaqayyo. Waan inni ilaa jedheef duuka buutonni dhaqanii faanaa bu'an. Waan inni ilaa jedheef namoonni isa buuka dhaqanii isa bira buufatan, isa bira oolan. Amma nullee geggeessaa dhadha barbaachisu, barsiisaa dhadha barbaachisu ilaa hoolaa waaqayyo kan jedhu. Ilaa hoolaa waaqayyo. Gara isaatti koottaa nama jedhudha kan barbaachisu. Namoota akka Eeliyaas yoo waaqayyo isa ta'e isa waaqeffadhaa, yoo hin taane waaqeffannaa waaqa barbaaddan yookaan immoo Ba'aal yoo waaqa ta'e isa adda baasaa filadhaa warra jedhanidha. Ilaa hoolaa waaqayyo dubbiin jedhu anaaf isiniif dubbii yeroo dhumu xumuraati. Isa qofa miti wangeelee Yohaannis boqonnaa 1:43 irratti barumsa Yesuus Galiilaa dhaquudhaaf ka'e Filiphoosos argee na duukaa bu'i ittiin jedhe. Duuka buutootaan maal jedheeni? Kottaatii ilaala. Filiphoosis inoo na duukaa bu'i. Kanaaf ergaan waliigala Kiristoos dabarsu na duukaa bu'i. Kottuutii ilaali kan jedhudha jechuudha. Gaafi akka yaadaatti bara sanitti Kiristoos kottaa ilaalaa na duukaa bu'i jedhaa ture. Amma hoo eenyuun duukaa buuna yookaan immoo maal dhaqnee ilaala? Kiristoosiin fiizikalii jaallallaa? No. Macaafa qulqulluu. Macaafni qulqulluun wangeela Yohaannis boqonnaa 5:39 irratti macaafota qulqulluun qorattu 39 irratti hin qorattu achi waan jireen argamu isiniif fakkaata. Isaan hundinuu garuu waa'ee eenyuu dubbatu jedha. Waa'ee koo dubbatu jedha. Kanaaf amma gara Kiristoosii dhaqnee isa ilaalla jechuun macaafa qulqulluu qorannaa jechuudha. Isa arguun kenna gara isaatti dhaquu kenna dubbii bu'uuraa tokko macaafa qulqulluu keessa kan jiru tokko jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:24 irratti cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo amanuu dhabaattan cubbuu keessanii maal gootu jedha? Duutu jedha Kiristoos. Dubbichi dubbii cimaadha jechuudha. Dhimma cubbuudhaan du'uu fi dhimma jireenya bara baraa argachuuti jechuudha. Kanaaf Kiristoos maal jedhe? Kottaa ilaalaa na duukaa bu'aadhaa gaafa jedhaaru na baraa gaafa jedhaaru dhimmichi dhimma jireenyaatiif dhimma du'aati jedha. Kanaaf Kiristoos eenyu dubbiin jedhu dubbii dhimma jireenyaatiif dhimma du'aati. Kanaafidha duuka buutota erga leenjisee ka'een booda gaafii kan isaan gaafate. Garuu mee dhuguma beekuu dandeenya Kiristoosiin? Waaqa beekuu dandeenya? Macaafni qulqulluun akkana jedha. Isa namoonni jedhani, isa namoonni bebbeettonni baay'een jedhani, isa macaafni qulqulluun jedhu waliin laala. Wangeela Yohaannis 10:15 irratti abbaan akkuma na beeku, anis akkuma abbaa beeku, anii fi hoolonni koo wal beennaa lubbuu koo hoolota kootiif nan kenna jedha. Lubbuu koo hoolota kootiif nan kenna. Ilaa hoolaa waaqayyoo isa cubbuu addunyaa maal godhu? Biyya lafaarraa fuudhu. Maal godhuudhaan? Lubbuu ofii kennuudhaan. Okay, warri inni lubbuu ofii kenneef sunniini, warri akka inni lubbuu ofii kenneef hubatan sunniin, warri akka abbaan isa beekutti isa beekanidha. Warri akkuma inni abbaa beeku, akkuma abbaan isa beeku, Kiristoosiin hin beekne gatii Kiristoos lubbuu ofii isaaniif kafale hin beekanii jechuudha. Hin beekan. Kana beekuu warri danda'an warra Kiristoosiin beekan qofadha. Kanaaf gubbaa irratti maal jedhe? Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu baattan cubbuu keessanii duutu jedhe. Akkami beekna immoo gaafa jennu akkuma abbaan isa beekutti, akkuma Kiristoos abbaa beekutti nullee isa beekna jechuudha. Qixa kanatti yoon guddanne kiristaanummaan gaafii keessa gala. Mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa 7 irratti bal'inaan kutaa lammaffaa keessatti gara galgalaatti irra deebinee ilaalla. Yeroo ergamaan torbaffaan malakata torbaffaa afuufuuf jedhutti ministry of God should be finished jedha. Ergamaan torbaffaan malakata torbaffaa afuufe jennaan dha'icha torba tutte fufe. Dha'ichi torba itti fufe jennaan immoo ijoolleen waaqayyo protekshinii gaarii arganne maal keessa galu jechuudha? Badiisa yookaan immoo badiisni inni daangaa hin qabne sun isaan eeggatee jedha. Yoo protekshinii malu jalan galu. Kanaaf protekshinii yookaan immoo eegumsi amanamaan nuti qabnu waaqa beekudha jechuudha. Waaqa beekudha jechuudha. Kana macaafni qulqulluun akkasi kilee godhee lafa kaa'a. Kanaaf kottaa ilaalaa gaafa jennu Kiristoosiin ilaaluudhaaf hundi keenyayyuu macaafni qulqulluun maal jedha jechuu danda'u qabaanneeti jedha. As keessatti wanti nu geggeessu wangeela Yohaannis boqonnaa 5:39 irratti akkuma sila jechuuf yaale caafata qulqullaa'oo keessa jireenya bara baraa qabna jettanii waan yaaddaniif caafatootan qortu. Caafattoonni sun immoo anaaf dhugaa ba'u jedha. Kanaaf amma kottaa ilaala namaan ka jennu ka isaaf dhugaa ba'u sanidha. Ka isaaf dhugaa ba'u maal inni? Macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluu. So just we have to come to the Bible
and search for ourselves what truly the Bible says about whom? About Christ, about the Lamb of God. Why hoolaa waaqayyo macaafa qulqulluu keessatti dhaqnee ilaaluu danda'uu qabaanneet hin jenne jechuudha. Interesting. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 17 irratti dubbiin kee dhugaadha. Dhugichaan isaan maal godhe jedha? Qulqulleessi jedha. Ammallee qulqullaa'uuf garam dhaquu qabna jechuudha. Gara dubbii macaafa qulqulluu dhaquu qabna jechuudha. Kiristoosin baruudhaaf gara macaafa qulqulluu dhaquu qabna. Qulqullaa'uuf gara dubbii isaa dhaquu qabna. Wangeelii Yohaannis 15 irratti ammoo Kiristoos maal jedha? Isin ammumayyuu dubbii ani isin dubbadheen maal taataniitu jedha? Qulqulleeffamtaniitu jedha. Abbaa isaatiin maal jedheeni? Yaa abba dubbiin kee dhugaadhaa dhugichaan isaan maal godhe? Isaan qulqulleessi jedha. Ofii isaatiin illee maal jedhe? Dubbiin ani isin dubbadhe kana ammayyuu isin maal taataniittani? Qulqullooftaniittani. Kanaaf kottaa ilaalaa dubbiin jedhu macaafa qulqulluu akkuma inni barraa'ee dhaqnee ilaaluudhaan jireenya argachuu dandeenya, qulqullaa'uu dandeenya, Kiristoosin wal baruu dandeenya. Kanaaf ijoodha dubbiin kunniin. Kiristoos eenyu akka ta'e baruu, jirri isaa isaan qulqullaa'uu, isaan jireenya bara baraa argachuu. Isa baruu qofa miti. Qulqullaa'uu jechuun adda ba'u. Ka adda nu baasu maal inni dubbii isaati jedhu. Tole. Isa kana bifa kanaan yoo laalle amma nuti gara macaafa qulqulluutti dhaqnee macaafa qulqulluu kan nuti qoranneetiin jennuuf isa argu. By the way, kakuu moofaa keessatti illee, kakuu haaraa keessatti illee giddu galeessi wangeelaa Kiristoos. Luqaas boqonnaa 24-27 irratti karaa deemtonni Emaawusii gaafa Kiristoos du'ee abdii kutatanii karaa deemuu jalqabanii Kiristoos duuba isaatiin itti dhufeeti wanti inni isaan barsiise mul'ata miti. Yoon jedhu macaafa mul'ataa jechuu barbaadeeti miti. Waan mul'ata addaa isaanitti agarsiisee waan hin jirre isaanitti dubbate miti. Macaafni qulqulluun akka jedhutti kakuu moofaa keessatti waa'ee isaatiin waan barraa'e maal godhe jechuudha. Isaanitti agarsiise. Meen dubbifnaayyuu. Luqaas boqonnaa 24-27 irraa inni macaafa Muusee fi macaafa raajotaa hundumaa keessatti iddoo itti waa'ee isaatiif dubbatamu hundumaa isaaniifi. Yemmus iji isaanii ittifamee kan ture gadi dhiifame. Hubatanii inni garuu isaan duraa miliqe jedha. Gaafa kam iji isaanii baname? Gaafa macaafa qulqulluu, macaafa Muusee, macaafa raajotaa hundumaa keessatti waa'ee isaa kan barraa'e gaafa inni isaaniif hiike iji isaanii baname. Addallee kakuu moofaa keessatti, kakuu haaraa keessattis waa'ee Kiristoosii kan barraa'e gaafa hubannu iji keenya banama. Yoon ta'an ija keenyatu jaama. Namoonni adda Kiristoosiin beekuun hin danda'amu. Waaqa beekuun hin danda'amu jedhamaan they are agent of Satan, those who are trying to close the eyes of the people not to see Christ. Warra bakka bu'oota seexanaa ta'anii iji namaa jaamee Kiristoosiin akka hin argine godhaaranii. Kanaaf iji keenya kan hubanamu kakuu moofaa keessatti, kakuu haaraa keessatti Kiristoosiin arguu yoo dandeenye. Jaalanne jibbinellee Kiristoos hoolaan Waaqayyoo, Kiristoos ilmi Waaqayyoo dhala namaatiif fayyinaaf giddu galeessa. Yoo gara isaatti dhufne fayyin hin jiru. Yoo gara isaatti dhufne jireenyi hin jiru. Yoo gara isaatti dhufne abbaadhaan wal baruunis hin jiru. Abbaadhaan walitti dhufuunis hin jiru. Okay. Isaan immoo yeroo inni karaatti nutti dubbachaa macaafa keessatti kan caafame nuuf ibsaa dhufe garaan keenya irraafame mitiiree waliin jedha. Kanaaf dubbiin garaa namaa raasu macaafa qulqulluu keessatti isa waa'ee Kiristoos hoolaa Waaqayyoo dubbatu. Isa waa'ee jaalala fannoo irratti nuuf mul'ate dubbatudha. Dubbiin kun garaa namaa raasa. Garaan keenya nu keessatti raafamaa ture jedhan. Har'a namni wanti madhumaa isaan tuqamneef garaan isaan raafamneef akkuma dhufetti gogaa wanti bayuuf waa'ee ilma Waaqayyoo qajeelatti waan hin dubbatamneef. Waa'ee ilma Waaqayyoo dubbachuu caalaa mata duree garaa garaatu dubbatama. Kanaaf macaafni qulqulluun akka jedhutti Kiristoos ofii isaatii isaan duukaa bu'ee kallattiidhaan waa'ee isaa isaanitti ibsate hin jedhe jechuudha. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 1:18 irratti omtuu takka Waaqayyoon hin argine ilma tokkocha isa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee maal godhe jedha beekse jedha. Kottaa ilaalaa gaafa jedhu Kiristoos isa akka arganiif. Namni isa arge ammootu eenyuun arga? Abbaa arga. Sababni isaa namni takka Waaqayyoon maal hin goone jedha hin argine. Namni isa akka isa hin argine. Nama ilma Waaqayyoo argetu eenyuun arga jechuudha.
abbaa arga jechuudha. Abbaa arga jechuudha. Takka namni waaqayyoon argeen jiru. Ilmi waaqayyoo garuu maal jedhaa danda'u qabatu na duukaa bu'aa kottaati ilaalaa kan isaan jedha jechuudha. Amma waaqayyoon ilaaluudhaaf abbaa isaa arguudhaaf gara inni dhufuu qabna jechuudha. Gara Kiristoos Yesuus dhufuu qabna. Argee jedhaan jecha arge jedhuun ibsaan. Arge jechuun physical being waan argamu. Mee amma bal'inaan laalla waan hin dubbate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:7 irraa akkas jedha akka sagalee dubbifneetiin jenna. Ana beektanii utuu jiraattanii abbaa koos maal gootu turtan jedha Kiristoos. In beektu turtan. Ana beektanii utuu jiraattanii abbaa koos in beektu turtan. Amma jalqabdanii isin beektu isas maal gootanii jira? Argitaniittu sii jedha. Anan beektu isas argitaniittu. Maaliif isan beektanii isas argitaniittu maaf jedha? Sababni isaa Kiristoos Yesuusin ilma Waaqayyoo maal godhaniiru? Arganiiru. Amma abbaa koos argitaniittu nu jedheen. Maaf abbaa koo argitaniittu jedheen? Abbaaniif inni qaama tokko jechuudha. Abbaaniif inni qaama tokko jechuudha. Mee hin laalla macaafa qulqulluu keessatti. Maaf Kiristoos namni na arge abbaa koo argeera jedha. Qofa jala naa muraa. Kan inni jedharu jalqaba koottaa. Na duukaa bu'aa. Kottuu na duukaa bu'i. Kottaatti ilaalaa jedhaan. Amma namni na arge maal arge jedhaan? Abbaa koo arge jedhaan. Kabraa hoo? Namni ana beeku abbaa koo hin beeka jedhaan. Rakkinni keessan garuu anas hin beektan abbaa koos hin beektanii jedha iddoo biraatti. Amma immoo irra asirra jedhaaru maal jedhaan? Abbaa koos hin beektu turtan. Amma jalqabdiin isin maal godhe? Beektu. Isas argitaniitu. Eenyuun? Abbaa. Eenyuunis Kiristoosiinis ana beektanii utuu jiraattanii abbaa koos hin beektu turtanii jedha. Kun kiliiriidha. Filiiphoos immoo yaa gooftaa abbaa nutti agarsiisi. Abbaa nu agarsiisi. Kanaa achi nu ga'aa ittiin jedhe. Yesuus deebisee utuman yeroo dheeraa mana ga'u isin wajjin jiraadhu iyyuu ana hin beekne Filiiphoos namni an arge abbaa arge attamitti abbaa nutti agarsiisi jettee jedhe. Yaada keenya jalqabaan dagatinaa. Kottaati maal godhaa? Ilaalaa. Kottaati ilaalaa dhagaafiin kenna. Kottaati ilaalaa keessatti namni an arge eenyuun arge jedhaa Kiristoos abbaa arge jedhaa. Kottaati ilaalaa keessa beekumsatu jira. Namni ana beeka immoo eenyuun beeka jedhaa abbaa beeka jedhaa. Amma arguu fi beekuu laalla jechuudha. Arguu fi beekuu gara isaatti dhufuu keenyatti. Akkamitti namni arge abbaa argeera jedhe. Qolaasiyaas 1:15 irratti Kiristoos bifa waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin namatti maal ta'edha jedha. Ittiin namatti mul'ateedha jedha. Uumama hundumaa duras dhalate, dura ture jedha. Ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 5 irratti dhalate kan jedhu kana achirraa ilaaluu hin danda'ama jechuudha. Bifti waan ijaan ittiin mul'anne sun nama mul'ate eenyuun ilma waaqayyooti. Jechatu jira. Baadiyyaatti hin beektu yoo ta'e paaster hin beektanii ilma abbaa fakkaatu jedhan. Namni isa arge abbaa wallaaluu jedhan. Sababni isaa ilma abbaa fakkaatu waan jedhanii. Amma ilmi waaqayyoo macaafni qulqulluun kan jedhaaru bifa waan ijaan hin argamne ittiin maal ta'edha jedha. Nama mul'ateedha. Kanaaf namni ilma arge abbaa maal hin godhu? Hin wallaalu. Kiristoos kan jedhaaru an abbaan namni arge nama abbaa koo arge abbaa fakkaadha. Eshi mee amma ibroota irraa jecha amma dhumarra jedhe kana develop ittiin goona. Akkana jedha. Inni bifa waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin maal ta'edha? Ittiin namatti mul'ateedha. Tuqaa lammaffaa. Ibroota tokkoo fi amma sadiitti kan jiru mee waliin dubbifna. Bara durii waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti maal godheera? Dubbateera. Eenyutu dubbate? Waaqayyotu dubbate. Guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin maal godhe? Nutti dubbate. Guyyoota isa bara dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaaf lafa uume. Waan hundumaas harka isaatti kennuudhaaf isa maal godhe jedha? Isa dhaabe jedha. Waan hundumaatti kennuudhaaf isa dhaabe jedha. Okay. Waaqayyo akkuma jiruun isaan maal ta'e? Isaan mul'ate. Interesting. Amma namni an arge abbaa koo arge kan jedhu dubbii qajeelaa jechuudha. Sababni isaa waaqayyo akkuma jiru isaan maal waan ta'eef? Isaan waan mul'ateef. Bifni waan ijaan hin argamne ittiin isaan waan mul'ateef. Kanaaf kottaa ilaalaa gaaf Kiristoos jedhee uduu jecha namaa jedhee
jecha salphaa jechuudha. Kiristoostu jedhe kan. Kottaa ilaalaa gaafa jedhu ana ilaalaa, ana baraa, abbaa koo ilaalaa, abbaa koo baraa jechuudha. Abbaa koo ilaalaa, abbaa koo baraa jechuudha jechuudha. Kanaaf giddugaleessi yaada keenyaa, giddugaleessi jireenya keenyaa isa qofa akka ta'eetiin jedhe argineet hin jenne jechuudha. Isa qofa akka ta'eetiin jedhe argineet hin jenne jechuudha. Isa baruun, isa beekuun jireenya Kiristoos illee wanti inni guddaan barbaadu namni isa akka beeku, isa akka argu, abbaa isaa akka baru, abbaa isaa akka argu kan inni barbaadu. Faallaa kanaa namoonni hadhaa wantoota icciita gochuu barbaadu. Wantoota dimimmisa gochuu barbaadu. Dimimmisaan fayyin hin jiru obboloota kun. Icciitaan fayyin hin jiru. Kiliir waan ta'e qofaan fayyin kan jiru. Waan ifa ta'een qofa fayyin. Waan inni kenna ifaadha, ifa nu fayyise. Eenyu inni jennee gaafachuu hin dandeenye. Museen ati eenyu jedhee gaafateera. Phaawulos ati eenyu jedhee gaafateera. Nullee eenyummaa isaa adda baafnee yoo hin beekne fayyuu hin dandeenye. Kiliiri Kiristoostu jedhe kana. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo amanuu baattan hin badduu jedhe. Eenyu inni ka jedhu akka nama warqii qotuutitti macaafa qulqulluu qotuun baay'ee barbaachisaadha. Okay. Waaqayyoon masaa kanaan waaqaaf lafa uumu. Waan hundumaa harka isaatti kennuuf isa dhaabe. Ifni ulfina Waaqayyoo isarraan calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaan mul'ata. Eenyuun Kiristoosiin Waaqayyo akkuma jirutti isaan mul'ata. Kanaaf namni arge abbaa koo arge gaafa jedhu. Namni ana beeka abbaa koo beeka gaafa jedhu isaan mul'ate jechuudha. Eenyutu isaan mul'ate? Abbatu isaan mul'ate. Bitti waan ijaan hin argamne sun isaan ittiin nama mul'ate jechuudha. Ibroota irratti Ingiliffaan tokko sadii irra maal jedhaa? Who being in brightness of his glory in the express image of his person. Image personi qabanni. Physical being abba. Image isaa akka inni ittiin nama mul'ate ammoo tu eenyu inni ilma isaati jedhu. Express image akka jiruun ibsa fakkeenya isaa akka ta'eetiin jedhe. Kanaaf kottaa ilaalaa gaafa jedhu namni na arge abbaa argeera, namni ana beeke abbaa beekeera. Okay obboloota koo waan biraa dogongoreetii Kiristoos. Namni na arge kabiraallee argeera maaf hin jenne. Namni na arge qaama biraa illee argeera kabiraa maaf hin jenne abbaan alatti. Namni ana beeke qaama biraa illee beekeera maaf hin jenne abbaan alatti. Macaafni qulqulluun gaadha akkuma barraa'etti. Kana ka hubachuu dandeenyuun hafuurri keenya hafuura isaa wajjin yoo walii gale qofa. Hafuura Kiristoos yoo fudhanne qofa. Waan kana adda baafachuu kan dandeenyu. Durumayyuu maal jenneera? Isa isaaniif qalame namoota beekan qofatu kan hubata. Sababni isaa akkuma abbaa beeku, akkuma abbaan na beeku, ani foolonni koo maal godha? Wal beeku. Hoolota kootiif lubbuu koo maal godha? Nan kenna. Amma warri lubbuu ofii isaanii kennuu Kiristoosii adda baasanii hubatanii warra maal godhan qofa? Warra Kiristoosiin beekan qofa adda baasanii. Eenyu ati? Inni nu eenyu naan jettan jedheera jala muree jechuudha obboloota. Kun dubbii humna qabuu fi dubbii tariitiin hadhaa'u ta'uu danda'a. Akkana jedhe Kiristoos. Aniif abbaan maal jedha? Tokko jedha. Amma namni isa arge abbaa akka arge argineera. Bifa maaliitiin akka ta'e? Express image. Abbaan akkuma jiru isaan akka mul'atu. Kanaaf namni isa arge abbaa maal godheera? Argeera. Kabiraa isa beekuu. Isa beekuu keessatti aniif abbaan maal jedhe Kiristoos? Tokko jedha. Tokkummaa akkamii? Tokkummaa akkamii? Tokkummaa akkamii gaafa jedhu I don't allow you to explain it. Eenyuun namaallee haa ibsuu jennee nama tokkollee eeyyamnuuf. Eenyu qofaa eeyyamna obboloota koo gara macaafa qulqulluu qofa dha. Kottaa ilaala ammallee. Tokko jedheera Kiristoos namni tokko jechuun beekana jedhee explain naa godha odoo hin taane kottu ilaali naan jechuu qaba namni akka eenyu akka Kiristoos. Amma kanaaf nu qorannaa keenya keessa maal jenna? Kottaatii ilaala. Maal jechuu tokkummaan tokko jechuudha. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 17:22 irratti akkuma nuyi tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif ulfina ati naaf kennite isaanii maal godheera? Kenneera. Amma ulfina abbaan qabu ilmi qabaa, ulfina ilmi qabu nu qabna jechuudha. Sababni isaa Kiristoos maal jedhe? Akkuma ani ifate tokko taane, akkuma jechuun baay'isuu namallee haa uumnu gaafa jedhe akka bifa keenyatti akka fakkeenya keenyatti maal haa goonu? Haa uumnu. Tariitii qorannaa keenya guyyaa boruu keessatti karaa paastariitiin kana badheen ilaaluu dandeenya. Bifa kottaa akka bifa keenyatti let us create man in our image after our likeness. Oromiffaarra kottaa jedhee eegeera. Ingiliffaan garuu kottus ta'uu danda'a, kottaas ta'uu danda'a. Kabiraatiin sappoortii gochuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. Namoonni tokko tokko kottaa waan jedhee jedhaatuma lallaba baay'ee lallabu. Let us jechuun kottus hin ta'a, kottaas hin ta'a. Kottuuf kottaa keessaa adda baasu iddoo biraa deemnee macaafa qulqulluu keessaa proof gochuun baay'ee barbaachisa. Gareeshinii irratti.
Akkuma kana jedhe boru laalla. Amma tokkummaa akkamiin akkuma aniifati tokko taane isaanis maal haa ta'aniif tokko haa ta'aniif jedha. Okay, ስለዚህ kanaaf duuka buutonni meeqa yoo xiqqaate 12. 12 kun maaliin tokko miti jechuudha. Qaamaan tokko miti. Qaamaan tokko miti. Maaliin tokko malee hafuuraan tokko malee. Namni yeroo ibsu sadan isaaniitu hafuuraan tokko jedha. Hafuurri tokko isaan godhuu fi hafuurri hafuura jedhaman sun tokko moo garagara. Confusion explanation. Mee kanaafidhaan kan jedhee fi nama ibsu nama ibsa namaa fi affeerru maal qofa affeerra? Macaafa qulqulluu qofa affeerra. Tokkummaa akkamitti macaafni qulqulluun Efesoon 4:3 hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaan maal godhaa? Dhamaa. Kanaaf duuka buutonni 12 maaliin tokko jechuudha? Hafuuraan tokko. Hafuuraan tokko. Akkuma abbaa fi ilmi maaliin tokko ta'an jechuudha. Hafuuraan tokko ta'an. Hafuurri isaan ittiin tokko ta'an hafuura xuraa'aa bula tokko. Hafuura xuraa'aa miti. Hafuura maali? Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluun abbaa fi ilmi tokko ta'an. Hafuura qulqulluun duuka buutonni illee maal ta'an? Tokko ta'an. Tokkummaa hafuuraa jechuudha. Kanaaf Kiristoos aniif abbaan tokko kottaa ilaalaa gaafa jedhu anas hin argitu abbaa koo illee maal gootu? Hin argitu. Anas hin beektu abbaa koos maal gootu? Hin beektu. Aniif abbaan tokko namni arga abbaa koo maal godheera? Argeera waan jedhuuf jechuudha. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 14:20 irratti gaafas jedha Kiristoos. Gaafas ana abbaa koo keessa isin immoo ana keessa anis isin keessa akka jiru beekuuf jirtu. Yoom gaafas ka jedhame kun? Eeshi asirra qaamee gatu ibsame. Abbaa Kiristoos duuka buutota. Duuka buutota. Ammallee yoo Kiristoosin sobaa jirta jedhen jenneen alatti. Yoo Kiristoosin waatu siin galle jedhaannee alatti. Akka maal jedhu namoonni waa'ee hundeessitoota amantii kennaa yeroo dubbatanii suuta galee fi duran gallee fi jedhan. Okay, san isuma dhiisa yeroo biraatti deebina. Ammaafillee Kiristoosiifillee booda galeef jennaan ilaala. Kiristoosiifis booda galeef jennaa. Kiristoos wama jiru dubbata. Ana abbaa koo keessa, isin ana keessa, ani immoo maali? Isin keessa. Gaafas kana hubachuuf jirtanii jedha. Yoom gaafne sun? Wangeela Yohaannis 14:17 irraa akkana jedha. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isan argineef, isa hin beekneefis isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu inni isin wajjin waan turuuf, isin keessa waan jiruuf maal gochuuf jirtu? Beekuuf jirtu. Beekuuf jirtu. Beekuuf jirtu. Kanaaf amma isa beekuu qabna jechuudha. Eenyuun Kiristoos Yesuusin isa keessa taana jechuudha. Gaafa isa keessa taane inni abbaa keessa, nu isa keessa, inni immoo nu keessa taana. Gaafas jedhee jalqabe. Gaafni kun gaafa kami? Gaafni kun gaafa kami? 17 irraa lakkoofsa 17 irraa akkas jedha. Walumaan dubbifannaa ammallee. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaati. Inni nuuf dubbatu maal inni? Hafuura dhugaati. Hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isan argineef, isa hin beekneefis isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu inni isin wajjin waan turuuf, isin keessa waan jiruuf maal gochuuf jirtu? Beekuuf jirtu. Interesting. Amma hafuurri dhugaan keessa waan jiruuf fudhachuuf jirtu, beekuuf jirtu gaafa jedhe gaafa beenne san wanti nu beennu nu Kiristoos keessa akka taane, Kiristoos abbaa keessa akka ta'e, abbaan Kiristoos keessa akka ta'e kana kan hubannu jechuudha. Kana kan hubannu jechuudha. Dubbiin guddaan tole gaafiin jiru akkamitti nu Kiristoos keessa taana, akkamitti Kiristoos nu keessa ta'a? Akkamitti Kiristoos keessa nu teenna, akkamitti Kiristoos nu keessa ta'a? Kun gaafii deebii argachuu qabu. Yoo san abbaan Kiristoos keessa akkamitti ta'e, Kiristoos abbaa keessa akkamitti ta'e waan jedhullee ifa arganna jechuudha. Beekaa qofa. Akkuma dura jedhaa ture. Namni tokko ekspleeniyaa godhuuf namaan eeyyamnu. Kan eeyyamnu macaafni qulqulluun akkam jedha koottuu ilaaliidha foormulaan itti ilaalu jechuudha. Koottuu ilaali. Eeshi akkamiin nu keessa ta'a? Kottaa ilaala. Ergaa Yohaannis keessatti yoo xiqqaate tuqaa 6 tokko jira. Tuqaan 6 tokko jira. Tokkoffaan foon isaa nyaachuudhaan dhiiga isaa dhuguudhaan nu isa keessa inni nu keessa akka ta'e kanaan beena tokko. Lammaffaa seera isaa eeguudhaan. Seera isaa eeguudhaan inni nu keessa akka jiru nu isa keessa akka jiru beena. Sadaffaa inni ilma Waaqayyoo akka ta'e beekuudhaan. Inni nu keessa akka jiru nu isa keessa akka jiru beena. Arfaffaa
jaalala akka inni ta'e beekuudha. Nu isa keessa inni nu keessa akka jiru kanaan beekna. Tuqaan shanaffaan hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef. Tuqaan irratti xiyyeeffachuu barbaade hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef kan jedhudha. Sababni isaa Efesoon wajjin waan wal qabatu. Efesoon ergaa Yohaannis 1:4-13 irraa inni hafuura ofii isaatii irraa waan nu kenneef nuyi isa keessa inni nu keessa akka jiru kanaan hubanna. Okay, obboloota gaafii. Hafuurri Kiristoos hafuura qulqulluu hafuura xuraa. Hafuura qulqulluu inni qulqulluu waan ta'eef hafuurri qulqulluun lama sadiitu jiraare. Tokkochuma jira. Kanaaf Kiristoos hafuura qulqulluu ofii isaa irraa nu kenne. Kanaaf nu Kiristoos keessa Kiristoos akkana jiru nu keessa jiru kanaan hubanna. Eeshi. Kiristoos abbaan Kiristoos keessa akka jiru maal inni hubanna? Wangeela Yohaannis 3:34-35. Inni Waaqayyo erga dubbiidhuma Waaqayyo dubbata. Waaqayyo hafuura keessa safara malee kenna hoo. Abbaan ilma isaan jaallata waan hundumaa harka isaatti kenneera. Kanaaf abbaan Kiristoos keessa Kiristoos abbaa keessa akka jiru kanaan hubanna jechuudha. Kabiraa hojii ergamoota boqonnaa 10:38 irratti hafuura qulqulluudhaan maal isa godhe jedha. Isa guute hafuura qulqulluudhaan isa dibe jedha. Humnaan isa guute jedha. Kanaaf abbaan Kiristoos keessa jira, Kiristoos abbaa keessa jira. Kiristoos nu keessa jira, nu immoo Kiristoosiin keessa jirra jechuudha. Jirra jechuudha. Kiristoosiin wanti ajjeesuu barbaadaniif tuqaa lama. Tuqaan tokkoffaani dhimma sanbataa akka Yihuudoonni itti eeganitti osoo hin taane bifa isaan ittiin eeguu qaban bifa sirrii isaan ittiin. Tuqaan lammaffaan ani ilma Waaqayyootiif hin jedhe. Amma tuqaa seenaa addunyaan ittiin xumuramu tuqaa tokko kaasaarra jechuudha. Ilaa hoolaa Waaqayyoo. Ilaa ilma Waaqayyoo. Kiristoos ilma Waaqayyooti jettanii gaafa nama gaafattani namni hundi walumaa galee ilma Waaqayyootis hin jedhu. Gaafii itti xiqqoo jabeessaa. Dhugama ilma Waaqayyooti? Dhugama ilma Waaqayyooti gaafa jennu amma gaafii dhufa, ibsi dhufa. Haa dhuguma osoo hin taane kun yookaan maqaa akkasii fudhatee kun yookaan abbaan illee isumaa mata duree kana gara xumuraa irratti waa'ee antikiraayistii wajjin wal bira qabnee bal'inaan laalla. Kiristoos ilma Waaqayyooti. Dhugama Kiristoos ilma Waaqayyooti. Ergaa Yohaannis 1:4-15 irratti namni Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e amanu isa keessa jiraata, Waaqayyo illee isa keessa jiraata. Namicha keessa jiraata. Ergaa Yohaannis 1:4-15. Kanaaf Isxifaanos illee ajjeesaniin ilaahoo ilma Waaqayyoo mirga abbaa maal ta'e argaara jedha. Dhaabatee argaara jedha. Kiristoos illee ani ilma Waaqayyooti jedha. Kiristoos illee ajjeesan eenyummaa ofii isa dhugaa waan dubbateef. Isxifaanos illee ajjeesan eenyummaa ilma Waaqayyoo abbaa biraa akka dhaabateeru. Ka biraa dhaabateera hin jenne. Akka lafa kana gad dhufeera hin jenneefi. Akka tariitii bakka biraa gadhiiseera hin jenneefi. Hafuurri qulqulluun iddoo hundumattuu maal hin ta'a jedha barsiifna. In argama. Karaa addaatiin xiyyeeffannaan kana giddu galeessa goonnee kan nuti qabanneet hin jennu ilaahoo ilma Waaqayyoo mirga abbaa dhaabatee argaara jedha. Hojii ergamoota boqonnaa 7 lakkoofsa naannoo 53 gadi yoo dubbiftanii ilkaan ciniinnatanii itti fiigan jedha. Erga takkaa tokkotanii itti fiigan. Waan inni maal jedheef? Waan inni ilma Waaqayyoo mirga abbaa dhaabbatee arge jedhe. Ammallee xumura seenaa addunyaa kanatti tuqaan waldaa keessaa illee namaa qabu nama ajjeesuu isteeppiin itti dhufu. Eenyu Kiristoos, eenyu abbaan kan jedhu. Eenyu Kiristoos, eenyu abbaan. Itti aansee kan jiru ammoo kumaan illee yeroo baay'ee hojii xumuraa keessatti illee gahee guddaa waan qabu hafuurri qulqulluun eenyu. Itti aansee kan jiru. Kunniin kottaa ilaalaa fi jecha Kiristoos jedhe keessatti arginu hin jenne. Hafuura ofii isaa irraa nu kennuuf kottaa ilaalaa jiru. Abbaa isaa akka barruuf kottaa ilaalaa jiru. Kottaa ilaalaa kan jedhe isa akka arginuuf kottaa ilaalaa jiru. Abbaa isaa keessaan akka arginuuf kottaa ilaalaa jiru. Hafuura isaa irraa akka fudhannuuf kottaa ilaalaa jiru. Ergaa Yohaannis 1 boqonnaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:18 irratti kana dhageenyaan Yihuudoonni Yesuus seera sanbataa kan cabse duwwaa otoo hin ta'in Waaqayyo abbaadhuma kooti jechuu isaatiin ofii isaa Waaqayyotti qixxeesseera jedhanii isa ajjeesuudhaaf caalchisanii maal godhan yaadan. Ilma Waaqayyoo ta'uun abbaatti qixxaamuuna sirriidha. Sababni isaa ilmi nama yoo ta'e ilmi kiyyaa ilmillee nama anillee nama. Ilmi Waaqayyoo Waaqa. Kana namni mormu hin jiru. Tarii namoota baay'ee bijitaan as keessa jira waan ta'eef kottaa ilaalaa mata dureen jiru bijitaan kunniin yookaan ammoo bilardii ka ta'eef hin jedhu wanti dimimmisa ta'e kun kiliira akka ta'u jechuudha. Kanaaf an ilma Waaqayyootiif hin jedhu.
Ani ilma Waaqayyooti jedhe. Kanaaf isa maal gochuuf yaalan jedhe? Isa ajjeesuudhaaf yaalan jedhe. Adhallee namoota kiliirilii adda baasanii Kiristoos dhugama ilma Waaqayyooti jedhan itti aansee ka jiru tuqaa ajjeechaati jechuudha. Tuqaan biraa kottaa ilaalaa keessatti especially akka waldaa keenyaatti sochiin gurguddaan tureera kanaan durallee ammallee sochiin biraa baay'een hedduu jira. Maal jedhu waldaa gadhiisaa bayaa namoonni waldaa keessaa isin baasuu isin ajjeesuu yoo isin ajjeesan Waaqayyoof waan hojjeta isaanitti fakkaata jedhaa dubbatu. Maaliif waldaa keessaa isin baasuu ka jedhuuf ammoo hiikaa ofii kennu. Warri fayyaa irratti hundaa'ee jedhe waan fayyaa waan hin fudhanneef jedhu. Warri waa'ee ergaa hafuuraa irratti hundaa'ee bahe waa'ee ergaa hafuuraa hin fudhanneef jedhu. Warri waa'ee 25 malee jedhu waa'ee 25 fudhannee jedhu. Warri hundinuu ergaa ofii wayii seetii godhee ergaa kana waan hin fudhanneef kana godhuu jedhu. Kan Macaafni Qulqulluun jedhaa dhuga biraati. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 2 qabnee amma dhumaatti gad dubbifnaayi. Tokkorraallee dubbisuu dandeettu isin. Tokkorraallee kana dursee isinitti hime yoo dhufe maal akka hin taane jedha akka hin gufanneef. Lakkoofsa 2 manneen sagadaa isaanii keessaa isin baasu. Caalaa dhumatti yeroo itti isin ajjeesan hin dhufu. Namni yoo isin ajjeesu Waaqayyo waan hojjete isa fakkaata. Yoo waldaa keessaa isin naqe jechuudha karaa biraatiin ammallee. Waan maal godhe isa fakkaata? Waan Waaqayyo inaaf waan isaa hojjete isa fakkaata. Yoo ajjeesillee waan Waaqayyo hojjete isa fakkaata. Isaan abbaa yookiis ana waan hin beekiniif kana godhuu jedhaara. Maaliif akkas godhaaru jennee gaafii yoo gaafanne aadaasaa wanti kana godhaaraniifi isallee abbaa isaallee maal waan hin gooneef waan hin beekneef. Kottaa ilaalaa Kiristoos gaaf jedhu kottuu ilaali Kiristoos gaafa jedhu akka garee kanaan ajjeefneef jechuudha. Akka Phaawulos hin taane Phaawulos wanti kiristaanota ajjeesaa fixaa tureef isan beenne abbaa isaallee adda baasee hin beenne. Yoo anan beenne abbaa kollee maal hin gootan jedhe. Anas hin beektan abbaa koos hin beektan jedhe. Amma warra ajjeesaa jiru kana keessa kottaa gara warra ajjeefamaa jirutti. Gaafii jedhuuf Kiristoos maal jedheen? Kottaati ilaalaa. Kottaa. Amma nullee garee lama qofa jira addunyaa kanarra. Waldaan kiristaanaa addunyaa hundinuu waaqa tokkicha waaqeffatu oduu duriiti sun. Macaafni qulqulluun waan macaafni qulqulluun ibsuu fi ka addunyaa garagara. Garee gurguddaa lamatu uumameetiin jedha. Garee gurguddaa lamatu uumame. Garee warra abbaaf ilma beekuu fi garee warra abbaaf ilma hin beekne. Itti dabaluun haa ta'u, irraa hir'isuun haa ta'u, jecha modifikii ofii kennuudhaan haa ta'u. Kuma qara jedhe mata duree antikiraayist jedhu irratti bal'inaan waan laalluuf ammaaf asumaan kan maan gabaabsaa isaan abbaa yookiis ana waan hin beekiniif kana hundumaa godhu jedha. Gareen amma ari'atamuu fi garee ari'uu jira jechuudha. Garee ari'uu jira. Gareen kunni alaa dhufee miti. Warruma waldaa keessa jiru. Warruma waldaa keessa jiru bakka lama adda qoodama. Akkuma dubartoonni 10 waldaa keessa jirtu bakka lama maal taatu? Bakka lama adda qoodaman jechuudha. Dubartoonni 10 bakka lamatti adda qoodaman. Jaalatanii jibbanii illee. Ammallee sanatu irra deebi'ee raawwatama. Sanatu irra deebi'ee raawwatama. Sababni isaa abbaa waan hin beekneef ilma isaa waan hin beekneef wal dhabdeen jidduu kana uumameetiin jedha jechuudha. Kanaaf itti siqee maal jedha lakkoofsa 4 yoo ofii keessa hin dubbifattani lakkoofsa 4 yoo hin dubbifatteetti hin jettani akkana jedha lakkoofsa 4 irratti jechuudha. Achumarraa kana hundumaa jedha. Egaa yeroon kun hundinuu itti ta'u yommuu ga'u kanarratti kan isinitti himuu koo hin yaadattaniifan kana isinitti dubbadhe. Ani jalqaba dubbii kana isinitti hin himne yommuu ofii kooti isin wajjin waan tureef. Kana wanti ani isinitti hin himneef jalqaba ofii kooti isin wajjin maal waan ta'eef isin wajjin waan tureef ofii kooti isin wajjin waan tureef kana isinitti hin himne. Kanaaf gareen ari'uu fi garee hin ariine, garee ari'amuu fi garee ari'u gidduutti kan jiru ana yookaan eenyu waan hin beekneef jedha. Abbaa koo waan hin beekneef jedha. Kanaaf obboloota koo dhugaan dhugaadha. Sobni sobaadha. Kottaa ilaalaa. Kottaa ilaalaa. Namni ana arge abbaa koo arge jedha. Namni ana beeka aniif abbaan tokko jedha. Kana hundumaa Kiristoos wangeela guutuudha Kiristoos kan inni barsiisa. Wangeela guutuudha kan inni Kiristoos barsiisa.
Kanaaf dhugaa kana fudhannee hafuura isaa irraa fudhannee nu isa keessa innis nu keessa ta'uu isaa hubannee dhugaa wajjin gara fuulduraatti deemuudhaaf kutatoota ta'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. By the way, kottaa ilaalaa dubbii jedhu yeroo filannu macaafni qulqulluun maal jedhaadha? Akkuma sila jechuudhaaf yaala jechuudha. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Macaafa qulqulluu gaafa laalleetiin jenne hundi keenyayyuu akkamitti akka deemnu akkamitti akka waan hundumaa adda baafanneetiin jennu kiliir nuuf ta'eetiin jedha jechuudha. Kiliir nuuf ta'eetiin jedha jechuudha. Kanaaf qorannaa keenya ammaa kanumarra dhaabnaa kadhata godhannee erga xumurree kan booda gaafiif deebiif yeroo kenneetiin jedha. Gaafiif deebiif yeroo kenneetiin jedha. Kadhata godhannee sagantaa kana xumurraa jechuun booda gara gaafiif deebiitti deebinaa. Haaluma nu mijateen fuula waaqaatti kadhanneetiin jedha. Guddaa si galateeffannaa ulfina addaan fu'aa misii dhiyeessin abbaa kenna carraa jiraachuu nuu kennite yeroo kana fuula keetti akka argamnuuf haala hundumaa isa mijeessiteef guddaa si galateeffanna galanni si haa ga'u amma safaa yeroo kenna irratti ati moo'ii dhugaa barraa'een akka barraa'etti akka ittiin jiraannuuf nu gargaari hunduu akka fedha keetti haa raawwatu maqaa tokko jalma keettiin biyya lafaa jaalatteef jettee si kadhanna abbaa ameen. Ameen eebbifamaa. Gara sagantaa geggeessaatti deebisaa Chimboodaa gaafiif yaadaan itti deebina. Waaqayyoon abbaa keenya karaa addaa gaarii goonee galateeffanna yeroo qabaannee fi obboleessaan Waaqayyoo ammallee karaa addaa waa'ee dubbii kanaatiif waa'ee dubbii baay'ee murteessaa fi waa'ee dubbii baay'ee murteessaa barbaachisaa kanaatiif Waaqayyoo karaa addaa eebbisu jechuun jaalladhaa. Dubbiin nu dhageenye dubbii salphaa miti. Dubbii addunyaan guutummaan iyyuu bitagalummaa keessa jiru. Hundumtuu waan xurra jiru fakkaata, waan karaa sirriirra jiru itti fakkaata. Garuu ija macaafa qulqulluuti yommuu ilaalamu garuu macaafa qulqulluurraa baay'ee fagaatee kan jirudha. Kanaafidha kan kottaa ilaalaa gara macaafa qulqulluu haa dhufnu gara macaafa qulqulluu kottaa jennee kan kaaneef iyyuu kanaafidha. Kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffachaa amma gara obboloota sagantaa kana hordofaa jiranitti kan darbu yaadas yoo ta'e gaaffis yoo ta'e yeroon kun yeroo mariidha. Yeroo itti gaaffiin illee ka'ee itti mari'annudha. Namni gaaffii qabu yoo jiraate yookiin namni yaada dubbachuu qabu yoo jiraate mee gara keessa itti deebisa. Yeroon kan keessanidha. Dubbachuun hin danda'ama. Namni gaaffis yoo ta'e yaadas qabu jechuudha. Yeroon kan keessani. Tole sagalee illee dhaga'an jiru. Tole eebbifamaa tamsaasa kallattii addaan kunnaa inboxiidhaan namoonni jiran koomentii gochuu dandeettu. Koomentii jalatti irra mari'achuu dandeenya. Yoo zuumii illee seentan zuumii linkii ammallee irra deebi'eeti posti godhaa. Sababni isaa daqiiqaa haga muraasaa qabna waan ta'eef haga daqiiqaa 30 marii goonaa. Laayivii garuu addaan kunnaa eebbifama Waaqayyo hunduma keessanuu isin haa eebbisu. Mariin keenya keessaan itti fufu.